Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu jechaa maqaan koo Raajii Tarreessaa Dastaa jedhama. Guyyaa kana isin sagantaa keenya isin beeksisuudhaaf fuula keessan fuulduratti dhiyaadheen jira. Waldaan keenya waldaan bantuu balbala jireenyaa magaalaa Adaamaatti argamtu waggaa baay'ee lakkoofsifteetti hojii waaqayyoo hojjechuu eega jalqabdee ammas sagantaa hafuuraa qabnu isin beeksisuu ta'a. Isa dura garuu sagalee waaqayyoo keessaa lafa tokko dubbisatan itti dabarra. Sagalee waaqayyoo keessaa faarfannaa 32 lakkoofsa 8 irraan dubbisa. Waaqayyoo waan gochuun siif ta'u sin hubachiisa, karaa irra deemuun siif ta'u sitti agarsiisa, sin gorsaa, ija kootiinis sin to'adha jedha. Lakkoofsi 8 guutummaan isaa waan afur of keessaa qaba. Waaqayyootu akkas jedha irra daawuti. Waan gochuun siif ta'u sin hubachiisa. Lammaffaa irratti immoo karaa irra adeemuun siif ta'u sitti agarsiisa jedha. Sadaffaa irratti immoo sin gorsaa jedha. Arfaffaa irratti garuu ija kootii sin to'adha jedha. Waaqayyootu waan gochuu qabdu sitti hubachiisa jedheetti karaa irra deemu qabdu immoo sitti agarsiisa jedha. Waaqayyoo waaqa karaa namatti agarsiisudha. Waaqayyo waaqa karaa irra deemnu daandii irra deemnu nutti agarsiisudha. Waaqayyo waaqa nama gorsudha. Waaqayyo waaqa ija isaatiin nu to'atudha. Tiskeen dhugaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Inni dhuguma tiskee dhugaadha. Maqaa Waaqayyoo keenyaa ulfaatu. Hundumtuu warri asiin dhaggeeffachaa jirtan hundumtuyyuu dhuftanii sagantaa keenya hirmaachuu keessaa qooda gaafa qabaattan sagantaa keenya keessaa hirmaachuuf qooda qabaattan sagalee Waaqayyoo isin barsiisuudhaan Waaqayyoon isiniif kadhachuudhaan dubbii Waaqayyootiin immoo hamma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee nu fudhatutti sagalee Waaqayyoof kennaa Waaqayyoo keessa kaa'een immoo isin jajjabeessuudhaaf isin barsiisuudhaaf kennaa Waaqayyoo keessa kaa'een isiniif kadhachuudhaaf sagalee Waaqayyoo isinii qoonnaa taansuudhaan sagantaan keenya waldaa bantuu balbala jireenyaa sanbata guyyaa guutuu sagantaa qabna. Sagantaa sagalee Waaqayyootti barsiifamu yeroo faarfannaa bal'aan yeroo kadhataa yeroo namoota dhukkubsataniif kadhannu bal'aa qabna. Taansuudhaan sagantaan fayyinaa roobiidha. Sagantaa fayyinaa yeroo itti dhukkubsatootaaf kadhannu namoota dhukkubsataniif yeroo baay'ee kadhannudha. Akkasumas sagalee Waaqayyoo yeroo itti hunduma keessaniif qoonnudha waan ta'eef sagantaa kanatti argamtanii akka qooddattan jaalala Waaqayyoo tanan isin gaafadha. Iddoon argama keenyaa magaalaa Adaamaa Yuunivarsiitii Astuu Dudduuba Marfata Alii Birraa seentimeetira 20 seentanii argattu. Kanaaf achi dhuftanii eebba Waaqayyoo lafa sana kaa'ee eebba Waaqayyoo nu keessa kaa'ee isiniif qooduudhaaf nuyi qophaa'aadha. Koottaati eebba Waaqayyoo nu wajjin qooddadha. Jaalala Waaqayyoo sin affeerra. Namooti dhukkubsatan lubbuu haaraa akkasuma kana dhiphatanii mana yaalaa garaagaraa keessa dhaabbatan fayyisaas ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos fudhaatii boqonnaa bara baraa akka argataniif namoonni jajjabeessaa fida. Sagantaan keenya idilee akkasitti dhufa. Taansuudhaan dubbii Waaqayyoon guutamuudha. Waldaa keenya keessatti kan jiru dubbii Waaqayyoon guutamuudha. Dubbii Waaqayyoon gaafa guutamnu seexanni nu hin danda'u. Dubbii Waaqayyoon gaafa guutamnu biyyi lafaa danda'ee nu kuffisuu hin danda'u. Kanaaf waldaa keenya keessatti dubbii Waaqayyoo gadi fageenyaan madaa'uu Yesuus, dhiiguu Yesuus, fannifamuu Yesuus Kiristoos dhageessu kana dhaga'uudhaan kan ka'e immoo seexanniif abaarsi cubbuun akkas hin dandeenyeef dubbii Waaqayyootiin guutamuun isinii kennama. Kanaaf dubbii Waaqayyoon guutamuu argattu. Hafuura qulqulluunis guutamuun jira. Hafuura qulqulluun guutamtu yeroo dhukkubsataniifis ni kadhatama. Kanaaf namoota dhukkubsatanis fidaa kottaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos kadhannaa fi dhuga baatii baay'ee jira. Hidha namoota baay'eetu hiikamaa jira. Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo toora jireenyaa isinii kenna. Gara biraatiin immoo toora miidiyaa keenyaa karaa yuutuubiidhaan, feesbuukiidhaan, akkuma tiktookaan, akkuma kana waasaappii, telegiraamiidhaan karaa garaagaraa toora miidiyaa keenyaan darbuun immoo sagalee Waaqayyoo qooddachuu irratti hirmaachuu achumarraanis kan hirmaattan immoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhachuu akka dandeessanii fi achumarraatii toora jiruun odeeffannoo fudhattanii iddoo jiru argamutti dhufuu dandeessu. Gooftaa Yesuus Kiristoos hunduma keessan haa eebbisu. Sagantaan keenyaa idilee akkasuma yeroo itti Waaqayyo waaqeffannuu qabna. Gaafa 24 akka jechuun roobii isaa dhufu kana immoo yeroo itti waaqeffannaa bal'aa nama hundumaaf harka isaan irra keenye nama hundumaaf kadhannudha waan ta'eef namoonni dhuftanii eebba Waaqayyoo akka qooddattan Waaqayyo akka isin eebbisuuf eebba Waaqayyoo keessa galtan kan dhukkubsattan balballi irratti kan cufame akkasuma kana immoo boqonnaa kan barbaadan koottaatii harka Waaqayyoo keessaa boqonnaa fudhadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos haa eebbisu. Namooti isin tajaajilan keessumaa roobii isa dhufu kana faarfattuun simboon nama baay'ee jaallannu gooftaan bara kana kaasee eebba Waaqayyoo wajjin ishinis wajjin qooddachuudhaaf isin tajaajiluuf dhufti. Koottaatii eebba Waaqayyoo wajjin qooddadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos haa eebbisu. Eebbifama yeroo xiqqoon isinii kadhadha. Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa galateeffamu. Ergaa kana kan dhaga'an hirmaachuu akka danda'an fayyisuu harka kee qonnaa harka keetti argataniif maqaa Yesuusiin itti samii waaqarraa baneef eebbi kee waaqarraa itti haa dhangala'u. Ulaan kee waaqarraa itti haa dhangala'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hunduma keenya gargaari. Ameen. Gooftaan sinaa eebbisu.
nagaan tura.